Shenite Rael Yerosani fumnan qabdu turte Rael Yerosani angon qabdu turte jara kana rabaw hindandet Rael bazan gize yallat binor gulbat elatim habt elatim ንብረት elatim ስልጣን elatim እነሱም አንድ ነገር ማረግ አትችልም ነበር ነገር ግን እሷ ያለች አንድ መሳራ ብቻ ነች እሷም ደግሞ እንባ إشين اللي إمام شيء كفقام إمام شيء كتر جاسته جرا سميت ورجعت راهي دائم تشوان جلاد مني كتاب أقول كله كيساتيس إيه دائم مني رامرت نجامه إمام رايل بل مسكوتي سامي بني جرا كتاب نقول كله يا سبور رايل دائم أبا ملي بدي سار تو مال في فورس سير راتو نمني دائم ساقا فدوني بوا تو كيفتي ترايل ما في بوسري ركنا كنا كيساتي ترايل ما في بوس واقعيون إمام راهل إني أرجع يا موسى كاي سبع إسرائيل كنا فودي بيا كنا بيجر Yosef abduu kan akka dhagayin obboleeyyan Yosef ni gumgumani abduu Yosef hin ilaalani abduu Yosef guyyaa boruu Yosef nama guddaa ta'u namoonni baay'een bar gaafa ati qamadiin kee maasarratti bareeduu jalqabu gumgumuu kan jalqaban baay'een isaanii jiru gaafa ati moofara qabattee yookiin qonnaa baatu gaafa midhaan kee tolu gaafa loowwan kee miidhagan gaafa qe'een kee bareedan namoonni baay'een arrasaan gumguman jiraachuu danda'u jechuudha Yosef obboleeyyan isaa warri isa waliin dhalatan ni gumgumanii jedha jekkuu kana Yosef guyyaa tokko maatii isaatii ajajame warra obboleeyyan isaa kanaaf soorata laachuu lafa isaan tika jiranitti yookiin loowwan eeganitti deeme jedha eessattiin deeme gara tikaa isaan bootaa isaan loowwan eeganitti deeme yogguu Yosef isaan bira ga'u obboleeyyan Yosef daran ni gammadanii jedha obboleeyyan Yosef daran ni ililchanii jedha inni waan laaqana isaanii fidee dhufe laaqana san argatanii gammadanii miti isaan kan ililchan Yosefin barbadeessuu ijaa barbaadanii Yosef guyyaa baruu isaan irratti mootii ta'uu waan jiru Yosefin barbadeessuuf jecha ni gammadanii yaa Yosef ittiin jedhanii deemi loowwan nu deebisii kootu hanganu laaqana kana nyaannutti jedhan Yosef inni namni gara laafeessa loowwan deebisuu ni deeme yogguu Yosef isaan biraa maqu jarri boolla qofforuu jalqaban nama boolla namaa qofforuu irraa Waaqayyoon nu haa oolchu sirrumatti amiin jedhame Waaqayyoon nu haa oolchu egaa amma Yosefiif boolla qofforuu jalqaban Yosef ajjeesuuf Yosefin barbadeessuuf obboleeyyan Yosefiif boolla qofforu har'as namoonni baay'een obbolaa isaa ajjeesuuf kan boolla qofforan baay'een jiru yaa saboota har'as dhiiga obboleessa isaa dhangalaasuuf kan ariifatee fiigu baay'een isaa jira yaa dhaloota har'as barii keetiif namoonni baay'een isaanii ni fiigu taaka jiraa baatanii namoota si barbadeessuuf barbaadan baay'een isaanii jiru Yosef obboleeyyan isaa inni laaqane yogguu fidee fi dhufu isaan boolla isaanii qopheessanii yaa saboota ilaalaa Yosef isaaniif soorata fidee dhufe Yosef akka isaan nyaataniif nyaata gaafa inni fidee fi dhufu isaan garuu maal godhanii boolla du'aa Yosefiif qopheessanii har'a gaarummaa yogguu hojjettu namoonni baay'een badiinsa si deebisuu malu amma Yosefi loowwan deebise yoo dhufu boolloon du'a isaa qophaa'ee isa eege Yosefin yaa saboota laalaa sanbooda Yosef boolloon du'a qophaa'ee yeroo dhufu obboleessa Yosef keessaa inni tokko inni hangafaa akkas jedhe obboleessa keenya kana Yosefin hanga gurgurru hanga boolla keessatti awwaallu yaa gurgurannee birriitti jijjiirru hanga du'aa gurguramuu jedhee yaada kana dhiyeesse yogguu kana yaada kana irratti walii galan isaanillee Yosefin illee qabanii ni gurguran seenicha gabaabsan deemu Yosefin ni gurgura amma si'a lammaffaaf Yosef ni gurgura yogguu si'a lammaffaa immoo daldaaltota warra Gibxiitti gurgurame eenyuttiin gurgurame yaa saba Waaqayyoo addaraashatti gurguramuu caalaa mana Waaqayyootti gurguramuu Waaqayyoon nuuf haa laatu sirriittidha Waaqayyoon nuuf haa laatu nama dhuunfaaf jilbifachuu meetti deebisaa si'a tokko sirriitti nagaamu Yosef ni gurgurame yogguu gurguramu Waaqayyoon gooftaan nama Yosef jedhamu
kana waliin gurgurame jedhe. Eenyu waliin gurgurame? Eenyu waliin gurgurame? Eenyu nanni? Eenyutu isa waliin ture Yoosef waliin? Eenyutu isa waliin ture? Warri Waaqayyoon nu bira jira tammee sirriitti maqaa isaa waama. Eenyutu isa waliin ture? Waaqayyootu isa wajjin ture. Yaa saboota laalaa rakkinni illee sitti jabaatu, dhibeen illee sitti jabaatu, beeloftullee dhabdee marrimaan keellee hidhattee deddeebitu, uffatallee dhabdee qullaas deddeebitu, namaa gadillee taatee tuffatamtu, barumsallee dhabdee akka namaa ogummaas dhabdu, dandeettillee dhabdu. Eenyusi waliin jira? Eenyusi waliin jira? Waaqayyoon hunda keenya wajjin haa ta'ulillee Waaqayyoon barate. Waaqayyoon gooftaan bara rakkina isaa Yoosef waliin ni deema ture. Sambooda fuudhee maasara mootichaa keessatti Yoosef hin galle. Maasara mooticha Beetifaaraa jedhamu keessa Yoosef jiraachuu jalqabe. Yoosef sirumaan mootii ta'e. Maasara san keessa baroota baay'ee erga jiraatiin booda sababa addaatiin Yoosef mana hidhaatti darbatame. Sababa maaliitiini? Sababa adda ta'een mana hidhaatti darbatame. Barumsicha biran darbaa. Haati manaa Beetifaaraa gaafa mootichi manaa deemu eeggattee waan ammeenya isaa akka ishee wajjin ta'u ajajjeef, waan isa san akka ishee wajjin raawwatu ajajjeef, sababa gatii cubbuu saniif sababa san balleessite jedhamee waan yaadameef Yoosef gatii cubbuu isaa malee mana hidhaa keessatti darbatame. Mootichi baara tokko biyyaa deeme. Yogguu deemu yaa Yoosef ittiin jedhe qabeenyaa koo maasara koo hangana ni dhufutti eegi. Maal godhi? Yaa saboota hanga mootummaa Waaqayyoo dhuftutti qulqullummaa keessaniin eeggadhaa. Hanga Waaqayyoon dhufutti nagaadhaan yookiin immoo jaalalaan nama wajjin jiraachuu keessan eeggadhaa. Hanga Waaqayyoon dhufutti yaa saboota gaarummaa hojjechuu keessanitti fufaa. Yoo kana hin taane guyyaa Waaqayyoon dhufu nama rifatti. Yeroo kana haati manaa Beetifaaraa Yoosefii waan hin taane affeerti. Yogguu kana Yoosef jedhe Waaqayyo guyyaa kaleessaa na waliin gurgurame, Waaqayyo boolla du'aa keessaa na oolche, Waaqayyo boolloo naaf qoffarame irraa seenaa na dabarse, isa sanganee tasumayyuu badiin hojjedhu Waaqayyoon gaddisiisu mannaa du'a naa wayya jedhe. Eenyuun gaddisiisu mannaa? Maqaa isaa waamaa. Eenyuun gaddisiisu mannaa? Waaqayyoon gaddisiisu mannaa. Jireenya koo caalaa, fedhii koo caalaa kan eenyutu caalaa? Arra maqaa isaa waamaa. Kan eenyu caalaa? Kan Waaqayyo caaladha. Yoosef hin bii jedhe mana hidhaatti darbatame. Sambooda namii dheeraa narratti waan taane hojjechuuf yaalee irratti mana hidhaatti isa darbisiiste gatii cubbuu. Isa osoo Yoosef qulqullummaa qabu mana hidhaatti darbatame. Mana hidhaa keessa ture Yoosef gaaf tokko mootichi deebi'ee abjuu wayii abjuuti. Abjuun sunis akkas ture, seenicha nan gabaabsa jechuudha. Saawwan fufurdaa tokko torbatu ture. Saawwan huqqataan torballee ni jiru ture. Sambooda saawwan huqqataan suni warra gurguddaa san bakka isaan dheedaa jiranitti dhufanii ni liqimsanii jedha. Saawwan gurguddaa liqimsu. Eenyu liqimsa? Warra huqqataatu liqimsa. Yogguu kana mooticha abjuun kun amma isaaf nama eegu barbaade. Waa'een abjuu kanaa isa dhibe. Sambooda nama Yoosef jedhamu mana hidhaa keessa akka jiru kan isa waliin hidhamee mana hidhaa keessa bahe Yoosef akka abjuu eegu abbaa isaatirraa kan bare namni Yoosef jedhamu akka jiru hiriyaan isaa amma mootichatti hime. Mootichis nama Yoosef jedhamu kana waamaa jedhe. Eenyu waamaa? Eenyu waamaa? Yaa saboota lafa isin hidhamtanii jirtanitti Waaqayyoon abaluu waamaa dhee maqaa keessanaa waamu. Ara sirriitti amiin jedha. Lafa isin beeloftanii jirtanitti abaluun kun nyaatodee Waaqayyoon si haa waamu. Lafa ati moochee jirtutti Waaqayyoon imimmaansaa irraa qoradee si haa waamu. Lafa ati dhabdee jirtutti argatudee Waaqayyoon si haa waamu. Sambooda Yoosef ni waammame. Dhufee abjuu mootichaallee hiike. Maal godhee abjuu mootichaa yogguu hiiku baroonni torban dhufanii bara quufati, baroonni taanan torban immoo bara beelati jedhee abjuu kana hiike. Yogguu kana Yoosef ennaa kana hiiku mootichi maasara isaatti qabeenya yookiin midhaan sassaabbachuu jalqabe. Maal sassaabbachuu jalqabe? Midhaan sassaabbachuu jalqabe. Sambooda akkuma Yoosef dubbate bara san keessa waggaa torbaaf erga mootichi midhaan sassaabbatee hongeen gara addunyaatti dhufe. Yeroo kana warri Israa'el ni beelaan. Mootichi garuu maasara isaa keessatti mootiin Gibxii midhaan sassaabbateera waan ta'eef gara sanitti akka dhufanii fi yookiin immoo namoonni achi akka kadhataniif dirqama ta'e. Sambooda obboleeyyan Yoosef kun maatii 70 ta'anii waan nyaatan barbaada gara biyya Gibxii deeman.
yokkuu achi deeman eenyuun argatanii Yoosefin argatan. Yoosef achitti arganii waan nyaatanii isaaniif ni laate maatii hafanillee deemaa fidadhaa koottaa jedhee nama 70 dhaqanii fidatanii dhufan. San booda biyya Gibxi keessa waggaa 430 jiraata. Waggaa meeqa jiraatanii? Yeroo kana maatii 70 kun baay'atanii miseensa baay'ee ta'anii lafa Gibxii san ni guutan. Yaa saboota Waaqayyoon hunduma keenya godoo keenya nuuf haa gootu. Erga lafa guutanii amma bara waggaa 400 booda mootichi sun deemeera. Faraa'oon namni jedhamu mootii biyya sanii ture. San booda amma mootichi Faraa'oon baay'achuu warra Israa'eloota kanaan arge. Warra eenyutiin argaa? Warra Israa'el sanyii isa Yoosef ta'an san booda jalli kun nu fixuuf jechaa jiru. Kanaaf iyyuu gabrummaa keenya jalatti gabroomanii dhoqqee dhiitanii haa jiraatan jedhee murte. Dhoqqees ni dhiitu ture. Baay'ees rakkina argu ture. Ni garafamu ture. Ni reebbamu ture. Rakkina hamaa dabarsu ture uummanni sun. San booda guyyaa tokko abbaan manaa ishee kan irraa du'e dubartii ulfaatti yookiin ulfa da'uu kaate Raaheel jedhamtu takka ture jedhama. Dubartiin kun osoo dhiqqa dhiitaa jirtu maal taate ciniinsuun gara isheetti dhufe. Yaa hojjettoota warra hojjechiistota warra mootummaa ittiin jette. Akkuma isin argitan kun ulfa lakkuu baadheen yookiin ulfa baadheen gadaamessi koo ulfa ta'e osoo jiru dhoqqee dhiitaa jira. Amma immoo yeroon ciniinsuu koo ga'eera. Kanaaf iyyuu bahee da'ee dhufaa naaf eeyyamaa ittiin jette. Yeroo ishiin akkana jettu sirumayyuu daa'imni dhoqqee jabeessaatti gadi dhiitedhaan iyyaa saboota laala. Daa'ima Raaheel Waaqayyoon isheedhaaf laati. Kan Waaqayyoon gadaamessa ishii keessa kaa'e dhalli namaa maal rakkateef balleessa yaa sabaa. Kan Waaqayyoon siif laateef dhalli namaa maaliif daffa yaa namaa. Kan Waaqayyoon sii kenneef dhalli namaa maaliif hinaafa yaa namaa. San booda dhoqqeetti gadi dhiitedhaan daa'imman ishee abbaa malee xaaraa jirtu dhoqqee keessatti dhahichee ni dhiitte jedha Waaqayyoon kanarraa nu haa oolchu yaa saboota. Hammeenya akkanaa hojjechuurraa namatti akkatti garaa jabaachuurraa Waaqayyoon nu haa oolchu. Raaheel dhoqqee keessatti daa'ima ishee ni dhiitte. Raaheel yeroo saniif humna hin qabdu turte. Raaheel yeroo saniif aangoo hin qabdu turte. Jara kanarraa bahuu hin dandeessu. Raaheel በዛን ጊዜ ያላት ቢኖር ጉልበት የላትም፣ ሀብት የላትም፣ ንብረት የላትም፣ ስልጣን የላትም። እነሱም አንድ ነገር ማድረግ አትችልም ነበረ። ነገር ግን እሷ ያለች አንድ መሳሪያ ብቻ ነች። እሷም ደግሞ እንባ ኢሽንሌ ኢሚማንሼ ቆፈቃም ኢሚማንሼ ከተጫስቴ ገረሰብ ቆረጫት Raaheel ዳምትሼ ዋንጀላ ዱመኒ kitaaba qulqulluu keessattis iyyi daa'immanii raamarratti dhagahame imimmaan Raaheel balbala maskootii isa samii banee jedha kitaabni qulqulluu yaa saboota. Raaheel daa'ima abbaa malee guddisaa jirtu maaliif hin boossu? Siree irrattuu namni da'ee daa'ima isaa gaafatu ni bo'a. Dhoqqeetti dhiittee Raaheel maaf hin boossu? Rakkina kana keessatti deessee Raaheel maaf hin boossu? Waaqayyoon imimmaan Raaheel inni arge yaa Musee ka'ii saba Israa'el kana fuudhii biyya kanaa bahi jedhe. San booda mooticha rakkoowwan 11 ni dhahe Waaqayyoon mootichi saba kana ammas gadhiisu dide. Yokkuu kana Waaqayyoon rakkina hamaa itti fidee mooticha san ni rukute. Wantoota garaagaraatiin isa ni dhahe. Ijoollee isaanii hangafaa jalaa fide. Yokkuu rakkatee mootichi waan qabee gadhiisu rakkinni itti jabaatu warra Israa'el kana Musee wajjin gadhiisu. Warri Israa'el kunillee gabrummaa san jalaa boo'icha san jalaa daa'ima isaanii irra deemanii dhoqqeetti gadhiisu san jalaa ba'anii Musee wajjin gara Israa'el gara biyya isaaniitti deemuuf kaan jedha. Ilil jala Waaqayyoon gara